namoota hojii gaarii hojjetanii aadaa Oromoo beeksisan kanneen akka Qananii Addunyaa fa'aa namoota aadaa Oromoo baay'ee beeksisaa jiran addunyaatti agarsiisaa jiran namooti baay'een hin jiru. Akkuma kana immoo namooti hojii hin taane hojjetanii bifa isaaniitti fayyadamanii beekamtii isaaniitti fayyadamanii wanta shamara tokko bakka hin buune yookiin immoo wanta dargaggeettii tokko yookiin dargaggoota tokko bakka hin buune hojjetanii kwaalitii moodelaas maqaa moodelaas balleessanis immoo hunduru jechuudha. As biratti kun moodeloota hundaan ilaallatu wanta isin baruu qabdanii moodela hunda osoo hin taane namni akka namatee jirutti daandii mataa isaan qabaata jechuudha. So kun nama hundumaa waan bakka bu'u miti jechuudha. Hangaruu akkan beekutti akkan baradhettis akkan ofii koratti argees akka muuxannoo fudhadhetti moodeliingii jechuun aartiidha. Gosa aartii keessaas tokkodha jechuudha. Moodeliingiin afaan guddisuu irratti aadaa guddisuu irratti gahee guddaadha kan inni taphatu jechuudha. Jecha namaa sana gara hojiitti jijjiireetti agarsiisuudha kan hin barbaade. Moodelli akkasidha, moodelli duriyyeedha, moodelli qullaa deemuudha, moodelli abbaa argatetti fayyadama ilaalcha akkasidha kan namni qabu jechuudha. Ani immoo seenaa moodeliidha. Sanarratti immoo moodeliingiin leenjistii seenaan nama akkamiidha? Nama fakkeenya akkamii kennuu dandeessi? Wanta namni dubbatuuf eenyummaan seenaa jireenya seenaan jiraattu wal argaa waan jedhamudha kan akka cabsee darbuu na godhe jechuudha. Namni jedhe garuu jireenya sirrii tokko jiraadhee moodelii jechuun kan akka hin taane sirriitti ibseera jechuudha. Kanammoo namooti na beekan ragaanii boo nama akkamii akkan ta'e. So wanta isaan jedhaniif sirriimatti jiraadhee deebii kenneeraaf jechuudha. Kanaaf homaamti. Fakkeenyaaf baay'ee akka Oromootti aadaa Oromoo beeksisteetti ofiis beekamteetti sirriitti bareechitee agarsiisteetti irraas hin deema irraas hin bareeda jedhee kana yaadu Qananii lubbuu ishee amaaranaaf baay'ee na dannaqa fakkeenya kooti. Akkuma kana lubbuun kan jiranillee namoota baay'ee nan beeka. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota keenya kuush podcast marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan keenya isin qaqqabu jecha hadhakaa keechummaa ajaa'ibaa qalloo mudhiisuunsaa jedhamuudhaaf lakkoofsa 8 har'a argitu jechuudha. Ani kan dhiisaa kiyyan dubbatamu har'a keechummaa haaraa isiniif finnee dhufna. Mee waa'ee keechummaa keenya immoo qannoon waa'ee keessummaa keenya waan jennu hin qabnu nuti isheen garuu waan jettu qabdi. Keessummaan keenya irraa namoota addunyaa moodeliingii keessa jiran wajjin wal qabata. Kanuma wal qabatee har'a keessummaa tokko isiniif qabannee dhufneerra. Keessummaan keenya irraa maqaa ishee an haasa'uun dura isheemti yoo himatte wayyaa. Jalqaba irratti garuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddanii. Tolii maqaan koo Seenaa Geetaachoo jedhama. Seenaa Geetaachoo moodel Seenaa Geetaachoo. Inni raanfatte. Isitti naa guutaa jiranii. Har'a namni nu wajjin jiru akkuma dhageessanii moodeliidha. Moodeliin cinatti immoo barsiistuudhaallee barsiistuu moodeliis turteetta. Miisis Biraanam Bisii. Yaa miis amboof maal taate turte yaani boodiifin kaa'ee ture iddoo meeqatti taatee turte garuu jalqaba irratti to'achi hin dhaqin dura garuu maqaa kan kee eenyutu siif moggaase maatii kan kee keessaa? Maqaa koo kan naa moggaase abbaa koodha. Seenaa kan si moggaase abbaa keedha jechuudha. Seenaan eessatti dhalattee guddatte dhalootaan? Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii. Gimbii? Gimbii duwwaa tokko. Mana barumsaa eessatti baratteechi? Elementary mana barumsaa warra Sayyoo kan jedhamu jira. Ittiin baradhee kutaa 9 fi 10 immoo mana barumsaa Adventistii Gimbiittiin baradhee 11 fi 12 immoo mana barumsaa mana barumsaa Daraartuu Tulluu Qaalittiittiin baradhee jechuudha as Finfinnee. Akkuma beekamu Gimbiitti mana barnootaa Adventistii mana barnootaa barattooti ciccimoon seenanidha. Barnoota irratti cimtuudha natti fakkaata. Akkasii? Miigaas miti danasiis miti garuu giddu magaaleessadha. Akkam turte? Giddu magaaleessadha. Barnoota irratti akkam turte seenaa? Barattuu giddu galeessaati. Dadhabbiis miti baay'ee tokko hanga 3 warra giddu baanes miti barattuu giddu galeessaa ture. Danasiis miti immoo natti toleera.
Soorii dadhabbiis miti jechuu barbaada. Rakkoo hin qabu. Tamaariin danasii jira. Suuta barattus miti. Yaa. Ishee suteeyyii keessa sin ramadamtu isaan ciccimaa keessa sin ramadamtu jidduu galeessa jechuudha. Danasii sarara jira. Seenaan maatii isheetiif mucaa akkamiidhame? Guddina maatiidhaan ol qabatee maatii keessatti seenaan mucaa akkamiidha? Akkamitti maatii ishee gargaarti? Dur. Maatii koo keessatti mucaa dhumaadha. Mucaa dhumaadha jechuudha. Yaa ijoollee dhumaa gaafa ta'an immoo beektu akkam akka jaallatamanii akkam akka kunuunfamanii. Yaa maatii koo faana godhu ergaa madaqaadha kanan guddadhe. Ijoollummaan ala maatii biraa kan hin beeysi. Amma kutaa 10tti qofaa kan maatii bira ture. Saboodaas Finfinnee dhufee siisterii bira taa'ee kanan baradhaas Finfinneetti jechuudha. Yeroos immoo yaa maatii koo akkuma ijoollee warra kaanii ergaa dhaqaadha kanan maatii koo tajaajilaa ture. Sanarraan kana feebiyaan hojii mana keessaa yoo hojjechuu bira danfisu waan akkasii yeroo hin beekun ture. Beekumsa caalaa immoo mucaa dhumaa waan hin ta'eef maatiin keenya nama baay'eedha. Obbolaa durbaa baay'ee waan hin qabuuf isaanumatu hojjeta. An hojiin koo bishaan harkaa buusuu, suuqii dhaquu, ergaa dhaquu waanuma akkasii hojjechaadha kan hin guddadhe jechuudha. Kooraa guddattee jechuudha. Filannoon keeyyuun beeksisa. Ayyu. Moodelii ta'uun barbaada turte. Ani ta'uu nan barbaadu sun ta'e osoo ta'e natti tolaadha. I don't know duraan akkas waan akkasii fedhii akkasii of keessaa hin qabu. Garuu amma moodelii ta'uudhaaf waan baay'ee ulaagaan baay'ee akka barbaachisu kan natti badhe. Ani akka argitu gabaabdu miti. Moodelingiin immoo nama filatudha. Nama filatu jedhu garuu ani immoo akka kootitti gabaabduu waan ta'eef isaaf gaadha jedhee yaadu. Asirratti natti duraa softu dur ture dura akka addunyaatti namni tokko moodelii ta'uudhaaf shamarraniif hojjaa dheerinaa, morma dheerinaa, qaqallina quba harkaa fi dheerina quba harkaa akkasumas qallina mudhiillee inni ilaallata hojjaa dheerinas jechuudha. Amma garuu yaada namni kamiyyuu moodelii ta'uu danda'a jedhamu akka Itoophiyaa yookiin mana barumsaa tokko qofaa osoo hin taane akkuma addunyaatti namni kamiyyuu moodelii ta'uu danda'a kan jedhu dhufee jechuudha. Kunis sababa mataa isaa dandeenye qabaata. Kanaaf haa baradhu qaba. Itu baratti baay'ee natti tola. Moodelingii barachuu kee miidhaas irra gahu hin jiru baay'ee. Jireenyuma kee dhuunfaartiyyuu baay'ee si fayyadatu baratti akka gootti natti tola. Hawwii yeroo darbee namni hundumtuu moodela moodelingii osoo barate gaariidha yaada jedhu kaastee turte. Sirriidhaanis akkuma kana yaada Hin deeggartaa yaada kana. Maaliif? Namni addunyaa moodelingii keessa galee baratu kun kan dhufeef sababa mataa isaa dandeenye qabaata. Innis dur fakkeenyaaf namni tokko barachuuf ulaagaan ammas inni kaasedha kan inni gaafatu. Amma garuu sababni inni kana ta'eef namni tokko amma nama ta'ee jirutti fiizikaalii garaagaraadha kan inni qabu. Furdaan jira, gabaabaan jira, dheeraan jira, qallaan jira jechuudha. Gaafa faashishoon agarsiifamu yookiin uffatni tokko gaafa agarsiifamu dur warra fiizikaalii bareedaa qabanii warra hojjaan isaanii dheeroo filatamu babbareedoo ta'anidha jechuudha kan agarsiisu. Gaafa kana ta'aa dhufu dhiibbaa uumaadha kan inni dhufe yookiin immoo nama gosa garaagaraa jira nuuf maaf hin beeksifamu nuuf faashiniin hin ta'u moo nuuf maaf hin agarsiifamu jedhanii warreen gabaabuun furdoon komii akkasii yaada akkasiitti dhufe jechuudha. Sababa kanaan kan wal qabatee saayizii nama hundumaan fiizikaalii nama hundumaan namni kamiyyuu baratee beeksisuu akka hin danda'u yookiin uffata tokko agarsiisuu akka hin danda'amu godhamee jechuudha. Inni kan biraan immoo fakkeenyaaf namni tokko fuulli isaa kun keessi baay'ee bareedaa yookiin ismuuzii fuula bareedaa qaba yoo ta'e yookiin sheeppiin fuula isaatii baay'ee bareeda yoo ta'e meekaappii garaagaraa beeksisuu danda'a. Dibata fuulaa baay'ee jira kosmootiksii jechuudha. Sana beeksisuu hin danda'a. Gosoonni moodelingii asumaan baay'eedha kan jiru. Koomershaaliin jira, pilaastaayis moodeliin jira. Gosoota moodelingii baay'eetu jira jechuudha. Achi keessaati kan beeksisaaf taatu yoo ta'e hojjaan kee gabaabaa yoo ta'e bakka itti fiizikaaliin kee tokko barbaachisu hin jira. Akkuma nama sii kaasee fuulli kee illee bakka itti dibata garaagaraa barbaadamu hin jira. Qubni harka kee kunillee hin bareeda yoo ta'e bakka itti dibata halluu garaagaraa beeksisu yookiin dibata looshinii garaagaraa beeksisu hin jira jechuudha. So paartii qaama kee keessaa tokkoon bareeda yoo ta'e fakkeenyaaf iji kee kun baay'ee bareeda yoo ta'e yookiin kalarii ija keetii baay'ee bareeda yoo ta'e yookiin waan adda ta'e fakkeenyaaf meerkurii mucaa ishee tiktaak irraa agarteetta yoo ta'e iji ishee kan qeeransaa yoo bakka kalarii ijaa baay'ee bareedu qabdu isheen jechuudha.
beeksisa manatsarii garaagaraa yookiin aayigilaasii garaagaraa illee beeksisuu danda'u. Kanaaf paartii qaama kee keessaa bakki bareedu tokko jira yoo ta'e bakka beeksisa garaagaraatti fakkeenyaaf dhugaatii garaagaraa gaafa beeksifamu yeroo baay'ee taappellaa irratti kan nuti arginu yeroo itti dhugaatii qofa keessatti harki namaa keessin qabatee kana qofti itti argamutu jira jechuudha. Sana irratti kan barbaachisu hojjaa kee yookiin qaamii kee miti. Harka kee qofadha kan barbaachisu jechuudha. So footoo shuutiin hin jira, mana suuraa beeksisa garaagaraa hin jiraata. Yoo gabaabduu taate footoo poozii irratti aktiivii yoo taate sanallee hojjechuu dandeessa. Beeksisa garaagaraa hojjechuu dandeessa. Inni kan biraan immoo moodelingiin biizinasiidha jechuudha. Gaafan akkasiin jedhu. Asamma fakkeenyaaf gabaabaa yoo taate mana barumsaa akkaadaamii moodelingii bantee nama kan biraa kan dhufee keessatti leenjisu gochuu dandeessa jechuudha. Kanaafiyyuu hojjaadha yookiin akka durii ulaagaalee kanaan daanga'uun ammaa fiira namooti fedhii hawwii garaagaraa qabdanii dhuftanii moodelingii barachuu barbaaddu anis gamanuma isin affeera jechuudha. Barsiisaa jirtaa moodelingii? Barsiisaan jira. Eessa? Giddu gala aadaa Oromoo isteediyeemitti leenjisaan jira ammoo. Ijoollee leenjistuu hin qabdaa jechuudha ammarratti. Gamanumaanii. Gamanumaanii ayyoon in ergina akka kuush poodkaastiitti moodela tokko qabna. Ayyuu ergina. Kun qaban immoo si leenjisa piroomisii seeneeraa sumaa. Ispoonsara argatteetta deemtee barachuu duwwaa. Gamanumaanii yaadii seenaan nu laatte yaada ajaa'ibaadha. Dhugaa dubbachuuf tarree natti tokko tokkoon moodeliin maal akka ta'e nutti yaaddeetta yeroo muraasa keessatti gara boodaatti gaafa si deebisu seenaan jalqaba. Ijoollummaa kee irraa kaatee akka moodela taatu in yaadda turte moo filannoo kee malee kan itti seente moo waanuma hawwituudha moodelingiin? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroo wallaggaa turetti waa'ee moodelingii akkasuma beekamaa miti yookiin baran moodelii xiqqoo turetti waa'ee moodelingii mayyuu jechuma isaayyuu dhageenya hin beeknu baay'isee yookiin immoo fedha qabaadhe ijoollummaadhaa hawwii qabaadhe osoo hin taane dhageeyyuu hin beekan yeroo isee jechuudha. Garuu gannaas Finfinneedhaan dhufan ture barattuma ta'e ijoollummaa kutaa 3 kaasee yeroo hundumaa gannaas Finfinneettidha kan hin dabarsu jechuudha obbolaa koo biratti. Akka carraa ta'ee yeroon kutaa 8 xumuree gannasaas boqonnaadhaaf dhufee gara Finfinnee jechuudha. Yeroo sana akkuma kana qalloodha dheertuudha na gaafan karaarra deemu moodelingii maal akka inni ta'es hin beeku. Yeroon karaarra deemaa qacaacaa moodelii amnaan jedhanii lakkaa'u turan jechuudha. Diimaa naan jechuun moodelii jechuun maal jechuudha. Gaaffinatti uumuutti ka'e jechuudha inni isaan ittiin jedhan sun yaa jechichuma dhageemaan hin beekneef jechuudha. Ergasii waa'ee moodelingiin gaafachuutti ka'e namni maaf moodel naan jedha maal jechuudha moodelingiin jedheen nama gaafadhe jechuudha. Akka carraatee mucaa wayii tokko durti kan baratte moodelichuun akkasidha. Gosa aartii keessaas tokko dhaabbata garaagaraadha kanatti beeksistu namoota qalloo dheeroo ta'anidha yeroo baay'ee irratti kan filamu kan hojjetu naan jettee na ibsite isa booda waa'ee moodelingii kana sirriitti keessa galee yuutuubii irra galeen seerchi godhe jechuudha. Namni akkamii akka moodelii ta'uu danda'u moodela ta'uuf ulaagaa akkamiin nama barbaachisa aanoo moodelii ta'uu nan danda'a waan jedhamu galee seerchi godhe isa booda maal akka inni barbaadu hunduma isaa argan baree booda isa booda fedhii koo sanumarraa kaaseedha kan dabalaa dhufe fedhiin koo yeroo sanarraa kaaseedha jechuudha kan inni dabalaa dhufe isa boodadha kanan fedha godhadhee kutaa 12 ergan xumuree booda gannasaadha kan hin barachuu jalqabe mana barumsaanii hab moodelingii Itoophiyaa kan jedhamu boolee madaalamii jira achitti galmaa'een ji'a jaatti booleetti baradhee isa booda nan danda'an ture jechuun fedhumaan waan hin baradhee fi darbee immoo san kilaasii qofatti baradhu waan osoo hin taane fedha waan hin qabuuf yuutuubii garaagaraa deemee moodeloota intarnaashinaali ta'anii isaan faana piraaktisii nan godhan ture jechuudha manumatti caamaa hin namne bitadhe. Dhugaa dubbachuuf an akkuma baradhee xumureedha dafee ji'a tokko caalaa yoo hin teenye mana barumsaa wayii beeksisa qaba ture mana barumsaa afaan Oromoo haaraa banamuuf ture. Achirratti nama sana adres wal hin beeknu garuu karaa keessaa moodelii akkati taate nan beekaa gobaziidha jedhanii piroomooshinii wayinaa hojjettaa jetteedha kan isheen karaa keessaa na quunnamte jechuudha. Achumarraan kee piroomooshinii kan mana barumsaa sanaa hojjechuuf deemee gaafan deemu Kikoo laaltee warri kaameraamaanis ni ilaalanii
namoota baay'ee ture gaafa sana nama 3-4 nama akkas turre jechuudha kan gaafa sana waamamne. Isheen sun hin dandeessi naam jedhanii koomentii godhan isheenis waan beektuuf sirriitti na ilaaltee turte jechuudha. So gaafa sana baay'ee dandeessaa akkam kanuma shamarranii qofamu kan dhiiraallee hin dandeessaa gaafa naan jettu lamaan saayyuu nan danda'attiin jedhee isa booda akkan leenjisuuf na gaafatte jechuudha. Sanumarraa kaaneedha yeroo sillee hin barbaanne ture bakki itti leenjifamu sun yeroo saarii 3 ababaan jiraadhan ture buraayyuu ture bakkisaa. Naan irraa fagoodhaa maatiirraa saddabeen beeku waan ta'eef manaallee shinaan jedhan didee isa booda deddeebitee na gaafattee achumarraa keenshi jedheen moodelingimaaf gara buraayyuu deemee achuma jiraachuu eegalee jechuudha. So akkasittidha kananii leenjisuutti dhufee na rakkisne jechuudha. Akkuma xumuran jaayyuun guunnee kanan leenjisuu jalqabe itti milkaa'eera jechuudha. Eebbifamtee lafayyuu hin turre jechuudha. Inni kan biraa biyya keenya keessatti amma gama moodelingiitiin wanti jiru saba biraa osoo hin taane kan Oromoo kanatti gaafa deebinu baay'ee ilaalchi jiru ilaalcha hin taanedha. Waan kana akkamitti cabsitee amma kana deemuu dandeesseeti? Dhugaa dubbachuu yoo ta'e jireenyuma kee keessatti koomentii namni si godhe yookiin wanta namni siin jedhu hordoftee deemte yoo ta'e jireenya kee keessatti ati milkaa'uu hin dandeessu. Waan gootu hundumaa irratti waan qabatteertu hundumaa irratti jecha namootaa osoo hin taane konfiidensii mataa kee qabaattee waan hojjettu milkeessuu hin dandeessaa jechuudha. Anis waan namni jedhu osoo hin taane ofii kooti maal akka ta'e nan beeka. Ogummichis maal akka ta'e baradheera waan ta'eef sirriitti hin beeka. Namni waan barbaade jechuu danda'a garuu ogummaan suniif wanta namni jedhu waliif faallaa waan tureef jecha namaa sana gara hojiitti jijjiireetti agarsiisuudha kan hin barbaade. Moodelli akkasidha, moodelli duriyyeedha, moodelli qullaa deemuudha, moodelli abbaa argatetti fayyadama lakki ilaalcha akkasidha kan namni qabu jechuudha. Ani immoo seenaa moodeliidha. Sanarratti immoo moodelingiin ni leenjisti. Seenaan namaa akkamiidha? Namaaf fakkeenya akkamii kennuu dandeessi? Wanta namni dubbatuuf eenyummaan seenaa jireenya seenaan jiraattu wal argaa waan jedhamudha kan akka inni cabsee darbu na godhe jechuudha. Namni jedhe garuu jireenya sirrii tokko jiraadhee moodelii jechuun kan akka hin taane sirriitti ibseera jechuudha. Kan ammoo namooti na beekan ragaanii boo nama akkamii akka hin ta'e. So wanta isaan jedhaniif sirriimatti jiraadhee deebii kenneeraaf jechuudha. Kanaaf homaamti. Gara fuulduraattis kana caalmaa akka hojjettu abdii qabna. Inni kan biraan amma moodelingii irratti ijoolleen keenya ni baratu. Isa booddee manatti galanidha kan ta'an. Ijoolleen baay'een jechuudha. Ayyuun illee dubbachuu qabda. Callisuu sababa isaa jirtuuf dubbachuu qabda. Inni kan biraan biyya keenya keessatti ammas ijoolleen keenya ni baratu. Taffii kan hin danda'an. In baratu qaxxidhanii gara manaatti galu. Waan baratteef sana immoo ittiin uffachuu duwwaaf ittiin hojjechuudha malee. Ittiin ofii keetii qofa miidhaguu miti. Waan miidhagaa ittiin hojjechuudha yaadaan akka kiyyatti. Isa kanaafi ati waan bareedaa hojjechaa jirta ammallee ijoollee barsiisaa jirta. Garuu immoo abdii akkamii qaba hojiin kun uummata keenya biratti. Uummatni biraa akkaataa isaanitti ijoollee isaanii qabatan hin beekta. Dhaabbati biraa akkaataa isaanitti ijoollee moodelingii hojjetan qabatan akkaataa isaanitti hojii hojjetan ni beekta. Gama kanaan ilaalchi dhaabbatoota warra saba keenyaa bira jiran simannaa isaan isiniif godhanii isiniif hojii hojjechuuf ilaalchi isaan qaban ilaalchi akkamii jira abdii akkamii immoo qaba gara fuulduraatti. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e ilaalcha hawaasa keenya yookiin addummaan immoo Itoophiyaa keessaa baanii gara Oromootti gaafa dhufnu ilaalcha isaan moodelingiif qaban baay'ee booddeetti hafeera. Yookiin immoo waan abdiisi kutuudha jechuudha ilaalchi isaanii. Garuu dhugaa dubbachuu yoo ta'e waggaa 2-3 waggaa 5 duraan irraa amma baay'ee jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Jechuun namoota tokko illee hin jiru jechuudha. Namoota waan gaarii hojjetanii milkaa'an jiru. Beeka namooti baay'een moodelooti baay'een kan maqaa moodelootaa arrabsiisan kan kwaalitii moodelootaa gadi buusan namoota baay'ee beekna sirrii madha. Wal keessa jiraanna wal keessa oolla waan ta'eef jechuudha. Garuu kun ogummaa moodelingii bakka hin bubeette maaliif yoonaan jettee namni tokko barataa ta'e gaafa jiru barataa gosa 3tu jira. Tokko baay'ee dandeettii qaba. Tokko moomayyuu waan tokko si'a meeqa yoo deddeebitee barsiistees waan kam yoo goote yeroo dheeraallee yoo barsiistee hin jijjiiramu sanuma siluma dandeettiin qabu yookiin immoo siluma waayyuu hin galuuf jechuudha.
Tokko immoo baay'ee dadhabaas miti baay'ees hin ariifatu gidduma galeessa of hin dadhabu jechuudha. Akkuma kana moodeliingiinis jechuudha. Namoota hojii gaarii hojjetanii aadaa Oromoo beeksisan kanneen akka Qananii Addunyaa fa'aa jechuudha. Namoota aadaa Oromoo baay'ee beeksisaa jiran addunyaatti agarsiisaa jiran namooti baay'een hin jiru. Akkuma kana immoo namooti hojii hin taane hojjetanii bifa isaaniitti fayyadamanii beekamtii isaaniitti fayyadamanii wanta shamara tokko bakka hin buune yookiin immoo wanta dargaggeettii tokko yookiin dargaggoota tokko bakka hin buune hojjetanii kwaalitii moodelaas maqaa moodelaas balleessanis immoo hin jiru jechuudha. As biratti kun moodeloota hundaan ilaallatu. Wanta isin baruu qabdanii moodela hunda osoo hin taane namni akka namatee jirutti daandii mataa isaa hin qabaata jechuudha. So kun nama hundumaa waan bakka bu'u miti jechuudha. Hangaruu akkan beekutti akkan baradhettis akkan ofii koratti argees akka muuxannoo fudhadhetti moodeliingii jechuun aartiidha. Gosa aartii keessaas tokkodha jechuudha. Moodeliingiin afaan guddisuu irratti aadaa guddisuu irratti gahee guddaadha kan inni taphatu jechuudha. Akkamitti yoo naan jettee biyyoota garaagaraadha moodeliingiidhaan kan itti deemtu haga addunyaatti iyyuu deemuu dandeessaa jechuudha. Yeroo sana waa'ee uffataa viidiyoo irratti arguu danda'u meebii. Kanaan irraan kan hafe sirriimatti aadaa Oromoo uffata aadaa Oromoo afaan Oromoo maal akka ta'e waan beekuu hin qabu jechuudha addunyaan. So gaafa gara addunyaatti deemanii ogummaa barate itti fayyadamuudhaan bareedina uumamaa waaqni kenne itti fayyadamuudhaan moor uffata aadaa Oromoo kan agarsiisan baay'eedha. Akkuma kana afaan Oromoo dubbachuudha afaan keenya addunyaa irratti kan ibsaaran baay'eetu jira jechuudha. So moodeliingiin aartiidha aadaa guddisuudha afaan guddisuudha waan ta'eef yaada negeetiivii namoonni bakkee irra taa'anii kennan wajjin moodeliingii waliif haallaadha jechuudha. So moodeliingiin akka aartiidha kan nuti ilaalu aartiin immoo waan daddabeeffamuu qabudha jechuudha. Ayyeeka. Mee seenaan ka moodelummaa irratti waggaa 2 barsiisummaatti ittiin jiranaan jirtee jirta ka. Seenaan Miss Oromiyaa Turizim ta'uudhaaf irratti hirmaattee turte moo yookaan hirmaachuudhaaf fedhan qabdu mee waa'ee Miss Oromiyaa waggaatti yeroo tokko amman? Waggaatti yeroo tokkodha. Akka ilaalutti kaati achirratti hirmaachuu qabda jedhee yaada. Hirmaattees ta'uu danda'a. I don't know. Mee isarratti maal jetta? Dhugaa dubbachuu yoo ta'e Miss Tourism Oromiyaan sagantaa baay'ee guddaadha. Akkuma kana callistii mirattee dorgomtee ufaan dabartu yookiin immoo salphaamatti waan itti milkaa'uu dandeessu miti. Maaliif hojii kwaalitii qabudha. Hojii ulaagaa baay'ee illee gaafatudha jechuudha. Gama naachuraal biitii yookiin immoo gama moodeliingiin amshur akkan itti milkaa'u sirriitti hin beekaa jechuudha. Garuu Miss Tourism Oromiyaa moodhaaf amman waa'ee isaa gaafadhetti jalqaba irratti tokko dandeettii qabaachuudha kan inni si gaafatu. Inni kan biraan illee wanta isaatti fokus godhanii laanguweejii baay'ee perfeektii ta'uu qabda natti fakkaata. Erga ta'een beeku yeroo akkan dhageetti yookiin immoo akkan wanticha gaafadhetti laanguweejii afaan gosa garaagaraa baruu qabda. Sana irratti immoo perfeektii taate sirriitti Oromiyaa beeksisuu danda'uu qabda. Sirriitti aadaa Oromoo seenaa Oromoo baruu qabda jedhee yaada Miss Tourism Oromiyaa ta'uuf jechuudha. Sadarkaa barnootaa illee hin gaafata. Namoota Miss Tourism Oromiyaa darban yoo ilaaltan namoota digirii maastersii amma PhD'tti illee utuu jiraateen barbaadu jechuudha isaan. Umurni illee akkuma kana hin ilaalama. Dandeettiin keessa naachuraal biitiin keessa waan hundumtuu walitti qabamedha kan Miss Tourism Oromiyaa mo'attu jechuudha. Ani immoo dhugaa dubbachuu yoo ta'e sadarkaa umuriittis illee ganaadha. Sadarkaa barnootaatti illee an digirii reefuun maarkeetingii barachaa jira inni eebbifamne digirii birallee hin geenye. Akkuma kanallee afaan Oromoof Amaariffarraan kan hafe Ingiliffallee nan dhagaanan dubbadha garuu akka afaan Oromootti perfeektiitti yaada ibsachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif Miss Tourism Oromiyaan immoo ogummaan kabaja kennuuf iddoo guddaa kennuuf gara fuulduraatti illee ta'uudhaaf hawwii qabu yookiin karoorfadhee jiru waan ta'eef akka kootti yoon ta'e immoo eenyuun caalaatti Oromoo beeksisuu aadaa fi duudhaa Oromoo agarsiisuu kana sirriitti irratti hojjechuu waan hin barbaaduuf addunyaarra deemee sirriitti dippilii keessa galee aadaa keenya dhokate seenaa keenya dhokate baasuu waan hin barbaaduu fi sirriitti sadarkaa barnootaa koo guddifadhee sadarkaa afaanii koollee guddifadhee ogummaan guutamee dorgomee mo'adhee biyya koo beeksisuu yookiin Oromiyaa beeksisuu waan hin barbaaduuf kanaafidha jechuudha. Gara fuulduraatti immoo ammayyuu nan dorgoma jechaan jira. Yoo Waaqayyo na gargaares nan mo'adha jedhee yaada. Si qarqaara rabbi si qarqaara. Haala amma jirtu kanaan Miss Oromiyaa miti Miss World ni injifatta.
Mucaa baay'ee cimtuu miti. Haasaan ishii baay'ee natti toleera. Rabbi immoo si qarqaari. Ministeerizim Oromiyaa tokkoffaa baate. Akka Oromiyaa addunyaatti beeksistu abdii guddaa sirraa qabna. Inni kan biraa immoo waa'ee Miss Oromiyaa haasofte taate dorgommii garaagaraa illee mo'attee akka jirtudha. Haalli sun akkam ture? Eessa irrattidha kan injifatte? Dorgommii Miss yeroo 3 injifadheera. Dorgommiin jalqabaa Miss Tukam kan bara 2015 ture. Dorgommiin lammaffaan immoo 2016 Miss Amboo ture. Inni kan biraan immoo shamarree bareedduu Oromoo dorgommii jedhu tokko odaa 5 giddu galeeffachuun akka Oromiyaatti biyyoota 5 irratti qophaa'ee ture jechuudha. Biyyoota walitti dhiyaatan odaa giddu galeeffachuun jechuudha. Miss Oromoo kan jedhamu tokko qophaa'ee ture. Sana irratti illee injifadheera jechuudha. Kana irrattidha kan immoo haalli dorgommii sana dhugaa dubbachuuf yoo ta'e keessumaa kan Miss Tukam anaaf baay'ee dorgommii baay'ee ulfaataa ture. Sababni isaa ijoolleen addunyaa moodeliingii keessa turan illee jiru, moodelooti illee jiru. Akkuma kana muuxannoo miisii dorgommii miisiif moodeliingiin baay'ee garaagara tokko miti. Gosuma moodeliingii ta'e kun biitii paajentiidha. Moodeliingiin immoo faashinii irratti xiyyeeffata jechuudha. So biitii paajentiif moodeliingiin garaagarummaa guddaadha kan inni qabu. Yeroo jalqabaaf ture Miss Tukamii kan hin dorgome achirratti moodeloota garaagaraatu ture. Namoota babbareedan dhaabbii babbareedaa qaban ijoollee baay'eetu ture. Muuxannoon illee kan na caalan baay'eetu ture. Darbee hojii baay'ee kwaalitii qabu ture. Moodeliingii nama leenjisu warra leenjisan turan isaan faana dhaabbata magaalaa sanaa faana ta'anidha kan isaan qopheessanii. Dorgommichi baay'ee ulfaataa taalentiin qaba. Ofiisuun illee jira. Dandeettii moodeliingii illee naachuraal biitii illee waan baay'eedha kan ilaalu jechuudha. Ani asirratti aaktiingii illee hin baranneen ture yookiin shubbisaa yookiin immoo vookaalii sagalee jechuudha sirba garaagaraa fakkeessuu hojjechuudha yookiin immoo aaktiingiidha jechuudha. An kana hunduma isaan baranneen ture. Shubbisuus hin danda'u, sirbuus immoo hin danda'u. An faarfachuun barbaada, faarfattuun barbaada malee sirbituu ta'uuf karoora isaan qabu. Amantiin koo waan daangessu sirbuu hin danda'u. Yoo man barbaada iyyuu qaama sadarkaatti jirra baate sirbaan sagalee kee dandeettii kee baastuu illee hin qabu. Aaktiingis immoo hin baranneen ture. Sun anaaf dadhabina gosa cimaa ture baay'ee sodaadheen ture. Kanan ofitti amanee ture gaafa sana. Moodeliingii baay'ee ofitti amaneen ture. Nan beeka wajjin gaafa piraaktikaalii intineenus nan beekan ture. Yeroo sana waan si garraamu ni leenjisu. Seenaan gobaziidha dammoo waan hundumaa irratti perfeektiidha. Maamoota natti fakkaatti jabaadhaa manaa jedha ture ni leenjisu sun jechuudha. Ijoollee ati maamoota baqqaa maa yaaddeensitu moonaan jedhu. Wajjin dorgomna ganaa dorgommiitti dhiyaannaa akka isaan jedhina. Ani waan tokko yoo hin beeku taalentii kana naamni natti ulfaatan jedhee. Kazaan aaktiingii mana yaala jedhee hojjedhee achirratti taalentiin hojjedhee. Balaa tiraafikaadhaanidha kan obboleessa koo dhabee jechuun rakkoo balaa tiraafikaa jechuudha konkolaataadha kan inni dadhabee achirratti balaa sanaan ta'uu baatus obboleessa koo dhabee waan jiruufi anaaf taayimii sanatti aaktiingii osoo hin taane seenaa makoosa dhugaa ture jechuudha. Achirratti sirriimatti taalentii sana sirriitti hojjedhe waan keessa koo jiru hojjedhe waan ta'eef amma namni afaan booddee sittidha kan inni hojjedhe. So achirratti taalentiidha kan inni hojjedhe isa duukam sana tokkoffaa muuxannoo hin qabu lammaffaa immoo maal akkan hojjedhullee wanti inni barbaadu sana hin baranne waan ta'eef natti ulfaatee ture achirratti baay'ee natti cimee baay'ee sodaadheen ture garuu biyyaansi tiivoozollee hin qabun ture duukamitti waan turee fi warri kaan maatiin isaanii bishooftuu achuma duukam jiraatu waan garuu achin jiraadha duukamin jiraadha garuu nama baay'eellee hin beeku tiivoozollee hin qabun ture kazaan gaafa hojjedhu gaafa ittiin hedhu warra kaaniif deeggaruu dhufeetu bakka hojii gootti gammadanii naayyanii tiivoozollee kan warra sanaa ture jechuudha. So dorgommiin sun baay'ee ulfaataadha waan salphaa miti bifa qofa miti. Yookiin wookii mata isteejirra deemtu qofaa miti. Qabxii gurguddaa afuridha kan inni of keessatti qabatu. Tokkoffaa irratti daandii ittiin of ibsitee akkamidha. Ofisuu irratti akkamitti of ibsitee daandii mataa isaan qabu. Zimbeetti maqaan koo Seenaa Geetaachoon jedhama. Iddoo akkasittiin dhaladhee guddadheen jettu daandii mataa isaa qabaachuudha bifa miisiidhaan.
Inni kan biraan immoo taalentii dhiyeessite sun aayidaa akkamii of keessaa qaba? Aayidaan sun hammam dorgommii kana adduu wal simata? Aayidaa ishee kana immoo hammam aaktiidhaan immoo hojjettee agarsiiste waan jedhamu illee ni ilaalamaa jechuudha. Inni kan biraan naachuraal biitiidha. Mucaan kun uumamaan meekaappii malee hammam naachuraal biitii qabdi waan jedhamu naachuraal biitiin ilaalama. Inni kan biraallee wookiitii moodeliingii irratti qabdi yookiin kaatookiin jedhamu illee ni ilaalamaa jechuudha. So qabxiin kun arfan walitti hidhameedha kanatti miisitaa jechuudha. So dorgommiin baay'ee natti ulfaateef sodaadheessa ture garuu waaqayyo na gargaaree mo'adheera. Isa booda maayyuu natti fakkaanne inni kanaaf barumsa cimaa waan tureef inni kan natti hin ulfaanne akkuma yaades mo'adheera jechuudha. Miis Dukam, Miis Amboo sadii turte? Miis Oromoodha tokkummaa. Miis Oromoo, Miis Amboo, Miis Dukamiin mo'atteetta jechuudha addunyaa moodeliingii keessatti. Ganaa waan gurguddaaf fuuldura geera. Isa hunda isaallee akka injifattu abdii qabna. Gamanumaan jabaadhu siin jenna. Walumaa galatti akkuma isin jettan seenaan moodeliidha. Moodeliingii keessatti yeroo gabaabaa keessatti seenaa hedduu hojjeteetti dorgommii 3 mo'atteetti. Akkasuma giddugala aadaa Oromootti immoo amma ijoollee leenjisuu irratti argamti. Namooti barachuu barbaadan ayyuunfaa hundi keessan deemaa baradhaa isiniin jenna. Gamanumaan gama moodeliingii keessaa osoo hin bahin waan baay'ee ganaa haasofna. Yoo yeroo nu ga'u baate iyyuu waan xiqqoo dubbannee darbina. Gama moodeliingiidhaan ijoolleen keenya gaafa ijoolleen baratanii maatiin illee ayyamu jalqaba irratti warrumti baratan immoo hojii ittiin hojjetanii warra barate osoo hin taane warra ganaa dhufaa yeroof addunyaa moodeliingii akkamitti ibsitaafati? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e addunyaa moodeliingii keessatti waa'ee moodeliingiin baraa aadaa koon guddisaa afaan koon guddisaa jireenya koo dhuunfaa keessatti illee na barbaachisa jettee yoo dhufte itti milkaa'uu dandeessaa yookiin ogummaa sana jaallachuu dandeessaa jechuudha. Garuu karaa moodeliingii hojjedheen jijjiiramaa yookiin hojjedheen sooroma birrii ittiin argadhette yaada kee birriirra gootee dhufta yoo ta'e yookiin qarshiirra gootee dhufta yoo ta'e garuu tasuma of hin amansiisin akkasitti. Sababni isaan iyyuu ittiin hojjenne malee haga ammaatti ittiin hin milkoofne yookiin karaa qarshii namni faayidaa tokko hin qabu. Maaliif fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti faashin shoon guddaan tokko jira kan jedhamu jechuudha. Yoo baay'ate birrii 6,000 hanga 8,000 kan sii kaffalamu. Faashin shoon Haabuuf Afrikaa kan jedhamu tokko jira. Faashin shoo guddaadha. Dizaayineroota warra biyya keessaa qofaa osoo hin taane biyya garaagaraadha kan isaan irratti hirmaatan faranjoota illee dabalatee jechuudha. Iskaalaatiittidha kan inni ta'u inni iyyuu yoo baay'ate birrii 8,000 kan achi birrii 6,000 kan kaffalamu jechuudha. Isumayyuu birrii 6,000 sii kaffalamee tireeningiidhaaf guyyaa 3 fa'aa 4 fa'aa deemta. Tiraanspoortiin amma beekta akka mi'aayee jiru. Amma kana dhamaate amma kana dadhabdee halkan deemtee hojjettee birrii 6,000 kan inni sii kaffalamu. Isayyuu jira kan jedhame dhagaani. Carraa hojjechuu iyyuu hin qabdu baay'ee malfaataaniin. Inni normaaliin immoo birrii 3,000. Birrii 3,000 sii kaffalanii tireeningii dhaabbattee shaakaluuf poosii shaakaluuf wayii torban tokkos ta'uu danda'a torban tokkos caaluu danda'a guyyaatti 3-4 iyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanadhaaniin. Fedha waan qabdu hojjetta jechuudha. Fedha waan qabduuf yoo hojjette yookiin tukuratii kee kanatti irra gochuu qabdu jireenya dhuunfaa koo keessatti na barbaachisa konfiidensii naa kenna aadaa koo guddisuun barbaada afaan koo guddisuun barbaada ogummicha jaalladheen hojjedha yoo jette meebii barachuu dandeessaatti hojjechuu dandeessa. Amma ammaatti garuu Itoophiyaa keessatti meebii jiraachuu danda'u warreen nu dursanii nu dura kan baratan itti milkaa'aniiru ta'uu danda'aniin akka kootti garuu akka nu badhetti amma ammaatti agasmara kara qarshii bu'aa qaba jedhee yaadu. Garuu immoo faashin shoo qofaa osoo hin taane hojii garaagaraadha kan itti hojjettu. Tokkoffaa akkamitti akka dubbachuu qabdu akkamitti akka dubbatte waliigaltu nama adduu waliigaltu si barsiisa konfiidensii sii kenna namoota kwaalitii qaban iddoo gurguddaa kwaalitii qabudha kan toltu carraa sanaan namoota adduu wal bartee carraa hojii si uumuu danda'u beeksisa garaagaraa hojjechuu dandeessa dhaabbata garaagaraa fi beeksisi immoo ammatee faayidaa qaba beeksisi birrii ariifiidhaanidha kan itti hojjettu qarshii gaarii itti argatta jechuudha. Karaa beeksisa garaagaraatti milkoofta garuu moodeliingii qofaan beeksisis moodeliingii keessa jira garuu carraa isaatu baay'ee dhiphaadha. Maaliif namni kamiyyuu moodelii ta'uu danda'a waan jedhameef hunduma barachaa akkuma argaa jirtan nama baay'eedha kan barachaa jiru amma teelaa jiru namaas jijjiiramaa jira.
Garuu faashin shoo deemtee yookiin kelarii adda wayii kelarii addaa wayii yookiin oddaa dheerina addaa wayii waan addaa wayii yoo qabaatte yookiin istaayilii rifeensaa ta'uu danda'a waan addaa yoo qabaatte faashin shoo irratti filamuu dandeessa hojii garaagaraa irratti milkaa'uu dandeessa waan addaa amma hin qabaannetti garuu dandeettii qofaan ba'ee mul'adhaan dandeettii qofaan hojjedheen galiitti argadhaan baay'ee ulfaata kana gaafan jedhu immoo abdii kutadhaa isiniin jechuu koo miti sirriitti yoo ofirratti hojjettanii sirriitti of promote yoo gootan sooshaal miidiyaa sirriitti yoo fayyadamtanii dandeettii keessan baastan barbaadamuu dandeessu itti milkaa'uu dandeessu garuu tokkoof tokko tukuratiin keessan qarshii qofa osoo hin taane beekumsaa yookiin immoo fedha keessaniin aadaa keessa guddisuu yoo dhuftan immoo natti tola jechuudha. Innaa gamanumaan ijoolleen moodeliingii keessa jiran amma fakkeenyaaf tiiktookii irratti amma fakkeenyaaf dur namoota hojii akkasii hojjetan hojii aartii keessa jiran yuutuubii irratti kan argaman yeroo baay'ee garuu amma gama tiiktookiitti yoo deebite beeksisa garaagaraa hojjechuudhaaf ijoolleen afaan biraa ani ijoollee baay'een ilaala tiiktookii irra mana barnootaa isaanii gaafa shaakala isaanii biyaandi seenii maal maaliin jira kan isaanii hojii duuba hojjetanii jechuudha inni kun hin jira jechuudha isarratti ijoolleen ergasii booddee ba'anii beeksisa garaagaraa hojjetan ijoolleen baay'een ni jiru. Gama ijoollee afaan oromootiin hojjetaniitti gaafa deebinu promooshinii dhaabbata garaagaraa irratti hin arginu. Fakkeenyaaf Oromoon moodelii qaba. Ati jirta fakkeenyaaf ijoollee baay'eetu jiru. Garuu immoo baankii haa ta'uu maal haa ta'uu beeksisi garaagaraa guyyaa ayyaana waggaa ni jira. Ijoollee moodela ta'anidha kan bakka bu'ee hojjetu guyyaa ayyaana waggaa fa'aa kanaa jechuudha yeroo baay'ee kan hojjetan. Garuu ijoollee keenyaaf carraan akkasii yeroo baay'ee laatamu. Rakkina kana eenyu bira jira itti yaaddati? Akkamidha beektaa yeroo baay'ee nan beekan ijoollee wajjin baranne iyyuu hojii garaagaraadha baay'inaan beeksisa irrattidha kan isaan hojjechaa jiranii. Akka sabaattis rakkoon nu bira jira. Kan keenya dhiisanii warri kan wal hojjechiisuuf carraa walii himuuf wal barbaadu kan keenya immoo kan isaanii dhiisanii iddoo kan biraa deemu. Isaan meebii haala mijataa keessa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma beeksisa garaagaraa gaafa hojjetamaa natti iyyuu gaaffii ta'a. Baay'ee dandeettiin isaanii gadi taanee miti. Garuu maaliif akka ta'e anaaf naan galu. Kastiingii garaagaraa irratti bakka hundumaa irratti kan jiru isaaniidha. Biyaansi sirballee moodeloota gaafa godhatan ijoolleen babbareedduu Oromoon ijoollee durbaa babbareedduu baay'ee qaba akkasuma dhiiras jechuudha. Dargaggoota babbareedduu ogummaa qaban waaqayyoo uumamaan bareechome baay'ee qabna akka sabaatti jechuudha. Garuu kan keenyatti jiru ijoollee kan biraadha kan isaan hojjechiisan. Rakkoo eejentiidha natti fakkaata. Eejentii gaarii eejentii cimaa tokko ijoollee keenyaa fi namoota aartii keessa jiran yookiin namoota abbootii qabeenyaa wal quunnamsiisuu rakkoon eejentiin jiraatan natti fakkaata. Akka sabaatti hin qabnu yeroo baay'ee kastiingii garaagaraa yookaan deemnu dhaabbata garaagaraa afaan kan biraadha afaan oromoon iyyuu badaan jiru kastiingiin amaariffa yookiin ingiliffaanidha kastiingiin kan ba'u jechuudha. Achirratti kastii taateedha kanatti hojjetamtu. Inni kun rakkoo eejentiidha akkuma sabaatti rakkoon eejentii hin jira. Inni kan biraan immoo ijoolleen keenya dandeettii isaanii rakkina qabna nuunis baay'ee. Akkuma sabaatti nuunis dogoggorri moodeloota nu bira jiru akka sabaatti jiru. Hin dandeenya garuu dandeettii keenya miidiyaa irratti baasnee hin agarsiisnu. Hin sodaanna. Baasnee hin agarsiisnu. Sodaa qofa ammoo osoo hin taane akkuma sabaatti rakkoon jiru ana dabalatee jechuudha. Yeroo baay'ee na yaada uffata aadaa Oromoo amma leenjisuu maaliin tajaajila malee akka Oromootti yookiin akka moodela tokkoottan iyyuu dadhabina cimaan qaba. Agarsiisaan jiru akka agarsiisuu qaba akka irratti hojjechuu qabutti aadaa Oromoo beeksisaan jiru afaan Oromoo guddisaan jiru anumti iyyuu jechuudha. Kana gochuuf yaaduu dadhabee miti. Fakkeenyaaf uffata aadaa Oromoo tokko beeksisuu yoo barbaadde uffata sana kireessuu si gaafatama. Manaan qabdu gosa hundasaa. Akkuma kana aadaa qofaa osoo hin taane uffata Oromoo aadaa ta'e bifa diizaayinii immoo bifa nama hawwatuunis diizaayiniitti fayyadamuu qabda jechuudha. Bara faana kan deemu kan bareedu jechuudha. So uffata sana kireeffachuu qabda. Haalli tiraanspoortii amma jiru immoo waan beekamaadha. Akkam akka ulfaatu beektu isin deemtee kireessuuf tiraanspoortii si gaafatu. Bakka viidiyoo bakka kwaalitii qabu iddoo bareedaa aadaa Oromoo kwaalitii Oromoo gadi hin buusnetti hojjechuu qabda. Yookiin immoo bakka uffata sana wajjin wal madaalu deemtee waraabamuu qabda. Achi deemuuf tiraanspoortiidha kan inni si gaafatu. Inni kan biraan yookiin bilbila iPhone kaameraa kwaalitii qabu xuraatii qabu yookiin immoo kaameraa sirrii qabaachuudha kan inni si gaafatu. Kana qofaa miti qabaattee
Amma iPhone fara waraabamuu yaane nama siraataan nu waraabee yeroo isaa nuuf kennee sirriitti editii godhe waan sana nuu kennee post godhan nuuf haadhamnaa jechuudha. Akka kootti kanadha. Gaafa hojjettu amma fakkeenyaaf meebiyaan rifeensa qaba rakkoon qabu kan kooyyuu sirreeffachuu hin danda'a. Rifeensa warreen hin qabne akkuma saba warra kaanii maaliif nu warra kaanii gadi miti baay'isee bifa sootee waan hundumaa yoo ta'e jechuudha. Akkuma warra kaanitti rifeensa keenya sirreeffannee akka shamarra tokkotti akka dargaggeettii tokkotti meekaappii dibannee bareennee aadaa keenya agarsiisuun nutti hin cimne nuti. Garuu immoo bara kana meekaappiin hojjetadha yoo ta'e birrii meeqa? Humaanii godhachuu humaanii dhiisii wiiggiima tokko rifeensuma kee kanallee biyaansi naachuraalisuma waaqayyoo si kenne kanneen sirreeffadha yoo jette biyaansi akka safarichaatti safaruma xiqqoo ta'e birrii 300 hanga 500 rifeensuma kana kanatti sirreeffattu kanuma keeyyuu jechuudha. Taa'ee yaadiqa. Moodela moo carraan hojii hin jiru yoo jiraates birrii xiqqoodha kan sii kaffalamu aadaa kee baasee guddisuuf akkam akka ulfaatu ta'a ilaali. Utaa akka sabaatti deemnu fakkeenyaaf baay'isee akka Oromootti aadaa Oromoo beeksisteetti ofiis beekamteetti sirriitti bareechitee agarsiisteetti irraas hin deema irraas hin bareeda jedhee kana yaadu Qananii lubbuu ishee amaaranaaf baay'ee na dannaqa fakkeenya kooti. Akkuma kana lubbuun kan jiranillee namoota baay'ee nan beeka. Ijoolleen keenya aadaa keenya irratti osoo hin taane uffata aadaa kan biraa fa'aadha kan ofii isaanii yoo of dhossu bakka akka Oromoo ta'an afaan biraadha kan isaan piromootuuf godhan muuziqaa isaan fayyadaman maaliif aanaan jirti Oromoo agarsiisnaan warri kan carraa hojii kan biraa siinumanis hin hojjechiisan dirqama isaanitti maxxanuu qabda bakka. Maaliif ammatu dizaayineroonni keenya waan biraa miti koo uffata hojjetan kana birriin iyyuu bitattee beeksifattanii moodela tokko naaf hojjedhattee uffata dizaayinii qopheessitee dizaayinerri gama isaatiin uffata kireeffamu kanatu tola kennee fi ispoonsara ta'ee fi meekaap aartistiin Oromoon qabanutu ispoonsara ta'anii fi kaameraamaaniin ogummaa qabu ogummaa isaatiin ispoonsara ta'ee fi kaameraa warri qaban biyaansi bakka kana kan gootu aadaa kee jetteedha bakka yoo dhuguma eenyummaa kee jaallatate jechuudha. Kan hunduma isaatu ispoonsara taate moodelli sun immoo ogummaa qabdutti fayyadamtee sirriitti aadaa ishee sana agarsiistee waan baratte ogummaa ishee agarsiistee waliin wal taane tokkummaan aadaa keenya agarsiisneerra moo sirriitti agarsiisneerra jechuudha. So kana gochuu yeroo baay'ee nan yaada akka goote jechuudha. Akka Qananii gararraatti aadaa keenya agarsiisu namoota ishee caalaa aadaa koo akkam beeksisu sirriitti ofitti namanaan. Garuu sana gochuuf kanadha kan danqaanatti ta'e jechuudha. Kanaafidha kan aadaan keenya bee mul'ataan jira akka warra kaanitti kan ofii keenya hojjechuuf dhiboomne osoo hin taane haala mijataa keessa waan hin jirreefidha jechuudha. Gidduutti wayii Qananii kaaste uffata aadaa Oromoo baay'ee ishee irratti yoo ilaalte Qananii Addunyaa uffata baay'eetu irraa bareeda. Suuraa isheen uffata aadaa Oromoo uffattee kaatu ijoollee baay'ee irratti mul'atu. Uffata aadaa yoo barbaadde yoo seersii goote kan sii dhufu yeroo baay'ee suuraa isheedha. Akkaataa isheen itti miidhagdu isheerraa maal jaallatta turte? Wanta isheen agarsiistu keessaadha. Dhugaa dubbachuu yoo ta'an Qananiirraa beekan baay'ee manatti tolte bakka poozii isheen fayyadamtu istaayilii ishee ittiin agarsiistu bakka waan humti isheen kirees goote hojjettu anaaf hundi isaayyuu natti tola waan keessaa jibbiyyuu hin qabu. Garuu hundumaa caalaa keessaa uffata isheen uffattu keessaa kan hin baay'ee jaalladhu uffata aadaa Harargee diizaayin ta'e tokko jira. Waan nama garramu yeroo wayii turreera. Uffaticha baay'ee jaalladheen bakka wayii dhaquuf jedheen iskiriinshuutii godhadheen nan uffadheen uffaticha barbaade dhabee deemee bakka safaran jiruudha nan dhabee jechuudha. Uffaticha baay'eema tokkorraa bareedaa baay'eema tokkoon irraa jaalladha. Diizaayinii isa ta'e keessaati jechuudha. Isa Harargee sana baay'eemarraa bareedaa baay'een irraa jaalladha. Aadaa keessaa immoo uffata aadaa kan shawaa uffattee isheen jirtu baay'ee natti tola. Keletoome atis aadaa beeksisuu irratti dadhabaarta ijoollee leenjisaa jirta. Gara fuulduraatti illee abdii sirraa qabna. Ayyo. Egaa waa'ee moodeelummaa haganaa suufnee jirra. Mee seenaan moodeelummaa irraa baatee jiruu ishee biraa jira. Kun karaa hojiitii fi karaa fedhii keetiin kan hojjettudha. Seenaan jiru akkamirra jirti moodeelummaan kana alaa? Yaa dubartii erga taatee jaalallis jiraachuu danda'a, abbaa manaas qabaachuu dandeecha. Waa baay'eetu jira. Mee karaa saniin maalirra jirta kan jedhu? Dhugaa dubbachuu yoo ta'e ani barattuudha.
Hojiin koo yaa moodelingii madha kan hin leenjisu kan inni hojjedhu. Moodelingiin alatti immoo an barattuudha. Barattuu maarkeetingii waggaa jalqabaadha. Barumsa irra jira jechuudha. Maatii wajjin hin jira. Hojii dhuunfaa kan koon qabu garuu gara fuulduraatti immoo bizinesii mataa koo banadhee hojjechuuf karoora nan qaba jechuudha. Ammaaf barattummaa fi isuma kanatti qabadha. Barnoota barachaa jirta jechuudha. Waggaa tokkoffaa. Ati addunyaa moodelingii keessaa ishee baastan garuu ammas achitti ishee deebisuuf deemaa. Mata duree tokko haasofnee baana achi keessa wanti taasaa jirtu saabanatti mi'aaye wanti ishiin haasaa jirtu. Baay'ee haasofta. Waan haasoftullee sirriitti beekta. Innaa moodelingii keessatti fakkeenyaaf namni gaafa wayiitti seenu waan tokko kaayyeffateedha. Seenaan gara moodelingii dhufteetti waan baay'eetti milkaa dhufteetta. Ammallee ittuma jirta. Hawwiin kee maali? Addunyaa moodelingii keessatti gara fuulduraatti. Hawwiin koo inni guddaan dorgommii miisii garaagaraa akka Oromiyaatti dorgommii ta'aa jiru yookiin immoo Itoophiyaa qofaa osoo hin taane miisii biyya Itoophiyaa kan jedhamu illee jira jechuudha. Akka Itoophiyaattis akka Oromiyaatti immoo viiziti Oromiyaan hin jira jechuudha. Kanarra darbee akka addunyaatti miisii waldii ta'uun barbaada. Yaa fedhiin daanga'u mitiire fedha qabaa yoo waaqayyoon gargaaree haalli naa mijate haga addunyaatti iyyuu akka miisii waldiin taaneef wanti na dhabu hin jiru jechuudha. Haalli naa mijannaan so amma miis intarnaashinaalitti bakka kanarratti hojjechuudha kan hin barbaadu gama miisiitiin jechuudha walumaa keessa jira waan ta'eef inni kan biraan immoo bakka uffata aadaa Oromoo dizaayin kan ta'e aadaa kan ta'e sirriitti piroomoot gochuu aadaa koo beeksisuu irratti hojjechuudha kan hin barbaadu. Anillee isa kanan barbaadamaaf amma irratti isuma dhugaa isa yoo amma namni hunduu wayima jiruuf jireenya isaatiidhaaf fiiga si dabalatee na dabalatee ishee dabalatee jechuudha. Uffata aadaa Oromoo akka durii miti gaafa irreechaa duwwaa beeksifamaa jira. Sooshaal miidiyaa irras yoo dhufte afeera akka duraa sana miti jechuudha. Gaafa irreechaa fi gaafa sagantaa wayii jiru duwwaa malee namni aga kanatti uffata kana beeksisuun qaba beekuu qaba namni jedhee tattaafatu hin jiru. Innaa yeroo kanatti bakka sana guute utuu beeksistee gama kootiin dhaamsa goote jechuu barbaadeen atis wanti yaadde jiraachuu danda'a garuu. Isa kanaafi itti jabaadhu waan si gargaaruu qabnu nullee si gargaara. Yeroon fa'aa kun as jiru kaameraa maanii meeqatu jira rakkina kaameraa maaniin qaba jettee turte seeraan idiitii godhee nama nu laatu jettee turte wantoota kana ijoolleetti siqattee ijoolleen ni jiru. Namni ogummaa waan akkasii keessa jiru ofiisaas fayyadee siinsi fayyadus jiraachuu danda'a waliin gaafa hojjettu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee qofaa ta'uun baay'ee namatti illee dhiyaachaa hojjechaa walii wajjin deemuudha jechuudha. Innaa yaada qabda moodelingii irratti. Akkuma isheen jettetti moodelingiin bifa soomaan laallatu namni hundi moodelii ta'uu hin danda'a jettee ayyuun teechanis ganna tana baratte birraa moodelaa yoo jedhani kuush boodkaast akkanaaf feersan abdii guddaa qaba. Miss Boolee injifadhee dhufa. Mana barumsaa hafta. Sadarkaa kanatti moodela yoo taate mana barumsaa ishee addaan kutuu dandeessi waan ta'eef isas gorsaama. Innaa Daaniin kutti rakkoon qabu shoorti koorsii waan ta'eef ganna kana fudhattee kan ji'a sadiis kan ji'a jaasira waan ta'eef kan ji'a sadii fudhattee barumsa kee barachuu dandeessa rakkoon qabu. Addunyaa kana keessaa bahuuf wayii moodelingii keessaa bahuu fi namoota gama moodelingiitti dhufaa jiran ijoollee keenyaaf dhaamsa yoo qabaatte wayii moodelingii wanta hin jedhu nan qabaa yoo jettee kana lamaan walitti qabiiti. Yaa moodelingiin aartiidha. Gosa aartii keessaas tokkodha. Aartiin immoo aadaa fi guddisa afaan ofii guddisuudha. So namoota fedhii fi hawwii qabdan moodelingii barachuu keessanii miidhaa isinirra yookiin saayid effektii waan hin qabneef namni kamiyyuu immoo umurii hin daangessu dhaabbiidhaan hin daangessu bareedinaan illee hin daangessu amma namni kamiyyuu barachuu danda'a jedhamee waan jiruufi namoota hawwii qabdanii dhuftanii akka baratanii gamanumaan isin affeera. Hayyee kaanus dhufnee baranna. Kanaafuu hundi keessanuu affeeramtaniitu gamanumaanii dubartii jabduudha. Kana caalaatti jabaadhu waan baay'ee cabsitee dabarteetta gara fuulduraattis
waan hawwii kee ta'e hunda injifattee akka bakka kanatti wal arginu abdii guddaa qabna. Gamanumaan gama kootiin jabaadhu ittiin jedheera. Anis dhugaa haasaan kee namatti mi'aa, haalli kee namatti tola. Inni kan biraan namni jiruuf jireenya isaa keessatti ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Dhalatteettaa guddatteettaa. Hinduu tanaan jaasitti abdii na kutachisee kana keessa waan baay'eetu jira. Seenaan mana barnootaa Adventistii Gimbiitti illee baradheerattee warra Saayyootti baradheerattee karaa gubbaa kanarra. Achitti seenaan baay'een jiraachuu danda'a. Life school waan jedhamu yeroo kutaa gadii baratu isa kanas ni gadhiisa.